Tole nagaan jaalalli waaqayyoon ifa baay'atu hordoftoota maatii channel akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii annagaa kooti godhata waaqayyoon lafaaf bakka jirtanitti akka nagaa guddaa qabdan abdiin qaba. Egaa irras akkuma beekamu viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira jechuudha. Innis warri mataan kiyyaa rifeensi kiyyaa baay'ee na jalaa bubuqqee na rakkisee jira. Rifeensi kun irraatii ciramee jettanii kan isa isinirraa buqqa'ullee suura isaanaaf ergaa jirtaniin jirtu jechuudha. Haa ta'u garuu kanaafi furmaata isaati kanan jedhu viidiyoo kiyya guyyaa darbeessatti illee tuqeen ture. Rosemary yookiis immoo sigaa maxibashaa kan jedhamu afaan oromootiin maal akka jedhamu hin beeku. Baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kun akkuma argitan kana qibaatii qabdanii anuma fi yaa ta'u kan rifeensa keessanii fayyadamtanii akka kanattiin daffistanii irraa calaltanii tooyin qibaatii kan biraa kan qabdan waliin maktanii fayyadamuu dandeessu. Akkasuma kufaasaallee gogaa keessanittiin xiqqoo ishii dibdanii maasaajii gootu xiqqoo susukkumtu akkatti gogaa keessanitti seenuuf jechuudha. Yerootti yoo xiqqaate warri gara mana rifeensa keessan jalaa buqqa'u torbanitti yeroo 2-3 xixiqqasitanii gogaa keessan qofatte jechuudha. Yoo dibdanii bareeda ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu akka sanattiin mee fayyadamaati ilaala. Anaani baay'ee na fayyada. Yeroo kamitti illee jechuudha. Qibaatii fayyadamu keessaa qibaatiin rosemary hin dhabamne jechuudha. Akkasuma kan bitamullee hin jira jechuudha. Isa fixeen jira. Amma garuu akka kanatti fayyadamin itti hojjedha. Mana kiyyaati qixaanitanii isaa nan qaba waan ta'eef jechuudha. Firii ijasaa jechuudha. Dhiifama baalli isaa biqilee jira jechuudha. Ija isaan jedhee maqaa sanaa dhufuu didee jechuudha. Kanaafiyyuu gabaa warri argachuu hin dandeenye gabaarraa bitachuu dandeessu hojjetamaa isaa hin jira jechuudha. Kanaaf baay'ee dhuma tokko faayidaa guddaa qaba. Rifeensi keessanii kan baay'ee sin jalaa buqqee sin rakkisu jechuudha. Kanaaf miisinis ji'a tokko ji'a lamaa fi rifeensuma keessan baqqamee sirrittumatti qabaadhuma tolchaati. Maaliif akka inni buqqa'u baruu dandeessu jechuudha. Yeroo tokko illee akkaataa nuti rifeensa keenya qabannu akka inni buqqa'uuf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Qabaa yoo tolchine, yoo dhaanne, yoo seeraa filanne, yeroo kamittoo gonoggonanne hin buqqa'u. Akkasumaan kamaa cifirfir gone deemna yoo ta'e hin buqqa'u. Numa akka macidii walitti cimmaramee ciramaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkas akka hin taanee fi jalqaba qabaa tolchaati. Qabaa erga tolchitanii booda qibaatii kana itti fayyadama. Qabaa otoo tolchiin qibaatii kanatti dibbanis faayidaa tokko argattan. Kanaafiyyuu qabaa tolchaatii mee qibaatii kana fayyadamaatii ilaala faayidaa isaa jechuudha. Kanaafi rifeensa keenya qabaa barbaada. Anumti feeyyuu waanumti fee qabaa barbaada. Wanti qabaa tole hin badu jechuudha. Kanaafiyyuu qabannaa rifeensa keessanii tolchaatii qibaatii kana immoo irratti fayyadamaati. Jijjiirama isaa ji'a tokkoof, ji'a lamaaf, ji'a 3 gidduutti argitu jechuudha. Garaagarummaa isaa rifeensi keessan immoo suura isaa kaasaati. Amma isinirraa buqqa'ullee guyyaa guyyaatti kaa'aa deemaati. Akka sanatti garaagarummaa isaa arguu dandeessu. Isiniin jechuun barbaada. Egaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa nagaa fayyaa ta'a. Guyyaa biraa viidiyoo biraa lama walitti deebinutti turtii gaarii eebbifama.